soddomii sadii akka jedha. Ilaa obboloonni walii wajjin jiraachuun attam gaariidha. Attam namatti tolas. Inni akka dibata gati jabeessaa mataa irraa areedatti gadi yaa'uti. Akkasa areeda Aroon irraa ammoo morma isaatti gadi yaa'a dhangala'uuti. Inni akka sanyii fixeensaa tulluu Hermoon isa tulluu Xiyoon irraa bu'uuti. Eebbi jireenya hin darbinee achirratti akka argamu Waaqayyo abboomeera. Ameen. Gooftaa ulfaadhu. Ati jabaadha. Ati dinqiidha. Ati guddaadha. Galanni siif haa ta'u. Yeroo kana immoo dubbii kee nu barsiisi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Noora. Mata duree kutaa afuraffaa tokkummaa namaaf Waaqa gidduutti uumuu irraan jijjiiramni dhufa kan jedhu ilaalaa jirra. Arragaa kutaa afuraffaa jalatti torban 19ffaadha. Barumsa kontineensii fudhachaa kan jirru. Kutaa afuraffaa kanarratti tokkummaa namaa wajjin uumuun ituun naqin dura maal gochuun akka nurra jiraatu tokkoffaa kaafnee turre isuma irratti ilaalaa jirra. Tu nama tokko wajjin relationship yookaan hawaasummaa unitii uumin dura waa'ee nama tokko gadi fageessinee qorachuutu nurra jiraata. Nama sanatti tun siqin namni kun maal akka inni fakkaatu eenyummaa nama sanaa sirreessinee gadi fageessinee beekuun dirqama. Kan kana achii nama tokko tun qoratin yoo itti sixxan wajjin social life uumtan yookaan tuffatamtu yookaan salphattu yookaan namni kamiyyuu akkuma argetti waan si beekuuf simiidhaa kan jedhu kaaseen ture. Yeroo namarratti researchii goonu immoo kutaa sadiin goonaa. Tokko namni nama fira isaatii fituu waan godhin diina isaatii waa godha. Namni diina isaatii fituu waan godhin fira isaatii godha. Kanaan namni kan baay'ee namatti taanu fira isaatii. Namni firaaf dhiiga isaaf obboleessa isaaf obboleettii isaaf abbaa isaaf haadha isaaf namni maal akka fakkaatu researchii gochuudha. Namni tokko abbaa isaa haadha isaa hin miidha yoo ta'e ati ormaa si akkam akkasi godhu bareechiteetti qorachuu qabda. So Qaayil Aabeeliif maal ture kaafnee turre. Aminoon Abisaloom waliif maal turanii. Taamer maal waliif turanii akkam wal godhanii. Abisaloom abbaa isaa maal godhe. Abbaaf kan hin taane obboleessaaf kan hin taane namni tokko gaafa jenereeshinii uumtan isiniif maal akka ta'u beekaa jedheen. Inni lammaffaa nama ormaa irratti maal nama akka fakkaatu. Inni sadaffaaf inni dhumaa torban ilaalle garuu namni uumaa isaaf maal akka ta'e. Namni uumaa isaa yoo kabaje waaqa isa uume yoo kabaje sin kabaja. Kanaafuu namni uumaa isaaf maal akka fakkaatu kaafnee turre. Har'a immoo egaa researchii kana goone booddee ammas ituu nama wajjin hawaasummaa hin uumin wanti nuti goonu inni har'aa miidhaa namaaf bu'aa namaa yookaan miidhaa hawaasummaaf bu'aa hawaasummaa gaarii goonee beekuudha. Nama tokkotu itti siqin dura nama itti siqxu kun yookaan wajjin karaa dheeraa deemuudhaaf kaatu kun namiidhamoo bu'aa naa qaba jettee ilaaluun gaariidha. Jireenya hawaasummaa keessaa waa lamatu argama. Tokko yoo akkaataa nu miidhutti itti sinne miidhaa isaa argina. Yoo immoo akkaataa bu'a qabeessatti itti sinne bu'aa isaa argina. Yeroo baay'ee namoonni laayinii ittiin si beekanii ala gaafa sitti dhufan yookaan immoo akkaataa ittiin kanaan dura si hubataniin ala yeroo sitti dhufan wal miidhu. Nama tokko yeroo baay'ee nama dubbadheen ture torban darbee ta'u nama tokko kan nuti miidhamnu gargaaruuf ittiin sinnu irraa gargaaramuuf waan itti sinnuuf hin miidhamna. Nama isin na gargaara jettanii yoo itti sixxan nama sanatti baay'ee miidhamtu. Nan gargaara jettanii yoo itti sixxan garuu dadhabaa ta'uusaa waan agartuuf homaallee hir'uun nama sanaaf sitti mul'atu. Egaan nama tokko yeroo itti sixxu bu'aan isaa maanni miidhaan isaa maanni jettee beekuu sirra jiraata. Fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irratti lafuma jalqabaatti sin deebisaa. Qaayiliif Abeel unitii uumanii Waaqayyoof aarsaa dhiyeessan. Walii wajjin aarsaa dhiyeessina. Walitti sinnaa walii wajjin aarsaa dhiyeessina jedhanii Qaayiliif Abeel
Gruuppii uummatanii, tokkummaa uummatanii, hawaasummaa uummatanii Waaqayyoof aarsaa dhiyeessan. As keessatti yeroo agartan garuu tokkummaan isaan fuula Waaqayyootti qaban kun namatti tola. Garuu lakkoofsa 4 irratti jecha qaayiltu sin aarsa. Wajjin aarsaa dhiyeessaa, wajjin nyaataa, wajjin dhugaa. Lakkoofsa 4 yoo dubbiftan garuu waan nama gaddiisu jedhe an isan beeku. Obboleessa koo hin beeku isan eegaa waan jedhe. Nama kana wajjin social life eega uume, eega walii wajjin jiraate, nama isinii wajjin nyaataa, isinii wajjin dhugaa isin beeku. Sin jedhutti yoo hidhatte bu'aan kee maali? Nama isaa jageessanii alaayite sii galaa dubbiin kun jedhini. Wajjin aarsaa dhiyeessu, wajjin kadhatu, isteejii tokkorra jiru, naa dubbisimi hongeelaa. Wajjin faarfatu garuu ani isan beeku jedhe. Amma namni kun as keessatti bu'aa argachuurraa miidhaa argachuutu caala. Qaayil horsiisee bulaadha, qotee bulaadha, Abeel horsiisee bulaadha. Laayinii isaanitti walitti dhufan fuuldura Waaqayyootti aarsaa waliin dhiyeessinaa. Atis waan argatteerraa fuula abbaa kee qabadhu kottu, anis waan argadheerraan dhufa wal bukkee dhaabannee Waaqayyoof aarsaa dhiyeessinaa. It is good. Namatti tola. Lakkoofsa 9 dhaggeeffadhaa. Waaqayyo yommus Abeeliin obboleessi kee eessa jira jedhee Qaayiniin gaafate. Inni immoo deebisee ani hin beeku obboleessa koo anatu eegaa jedhe. Namatti wajjin tokkummaa uumtu akkas yoo ta'e bu'aan kee maali? Si wajjin nyaachaa, si wajjin dhugaa, si hin beeku jedhe. Eewwati! Yoo jedhe yeroo tokko macaafa qulqulluu keessa namicha tokko maqaan isaa nan galu Nabal na aarsa namichi kun gowwaa. Nabal jechuun gowwaa jechuudha. Bara tokko Daawiti yeroo qabsoorra jiru hoolaa isaatti akka namni hin buune bineensaa fi nama irraa eegeef namicha Nabal jedhamu kanaaf. Namni tokko akka hin buune jedhee bara qabsoon biyyatti finiinee namni hunduu beela'u namichi hin soorome. Maaliif Daawiti bineensa irraa eegeef nama irraa eegeef. Bara tokko garuu Daawiti caakkaatti badee beela'eetu karaa namaa dhaamsatti ergate. Yaa nama guddaa, yaa nama jabaa, hoolaa 300 lafa qonnaa keetii akka rifeensa murmursiifattu dhaga'eera. Akka durii miti amma nan beela'e, bar tokko gaarii sii godheera, gaarii naa godhi jedheetu namatti erginaan akka jedhe deebise Nabal. An nama shiftaa caakkaa taa'u michaa'eesses Daawiti nama jedhamus hin beeku jedhe. Daawiti isa booddee hin naye. Hamman namitti kana galaafadhutti aduun hin lixin jedhe. Waaqayyo nu haa gargaaru. Nama yeroo dheeraa gargaartanii wajjin karaa dheeraa deemtanii sin beeku yoo jedhe. Hin ajjeestaa. Mee nama sin biraati Waaqayyo lititti hin fidiniiti tokko sitti irbeetam gootaa jedhini. Atam gootu. Daawit amma namititti kana galaafadhu aduun hin jedhee waraana fudhatee gara namichaatti gaafa dhaqu warri hojjetoonni Nabaaliif hojjetanii akka jedhan dhufanii giiftiitti manaa isaatti abbaan manaa kee akka gaasheen keenya rakkisaadha. Daawiti nama mul'ataaf kaayyoof qabsoorra jiruun akkas akka jedhee inni immoo gaarii miti hin gaddine jennaan gidduutti daftee jaartiin hoolaa qaltee bixxillattee harree fe'atteetu jaarsi lidatee ayyaaneffachaa jira. Lidatee jaarsaa dhiistee gara Daawititti deemte. Daawit jaarsa ajjeesuu dhufaatu jiru karaatti itti hidhattee miillatti kufteetu namicha akkuma maqaa isaati gowwaadha itti oolmaa namni ooleef hin beeku itti. Waaqayyo warra akka isin irraa qabu. Amiin jettaniis jaarsa akka isin irraa qabu. Oolmaa namni ooleef hin beeku namichi gowwaadha itti. Adaraa harka kee gowwaa ajjeeftee nama taraa ajjeeftee harka kee cubbuutti hin galchiniiti. Kanan harkaa fuudhii nyaadhuutti jette. Daawit akka jedhe ati dubartii jabduudha. Siif jedhee harka koo sadua oolche Waaqayyoof galanna ta'uudhaan nyaata isaa nyaatee caakkaatti deebi'e. Yoo namni jaartiin galtu akka jaartiin mana hin jiraanne iyyuu hin beeku hin caffaraante. Jaartiin lafa ta'ee jirtu hin beeku. Eewutti akka inni sirbu Waaqayyoo beeku. Gaafa inni dhugee machaa'ee rafu lafa barii kaateetu ati nama akkamiiti? Oolmaa Daawit nuuf ol hin beektu maaliif akka jettennaan alla dhiberee isheen shiftaadha.
na seecheetu dhufaa jiraan karaatti itti dhaqee deebiseennan huuma sana onneen isaa dhagaa ta'e achumatti du'e. Isa booddee jaartiin Daawititti dhaamsa ergite. Ati ittiin dubbanne ati lollee namichi hin du'ennaan akkanaa jedheennan hoolaa kees reettis saawwas hin hambisin ooffadhuu kottu achumaan hin si fuudhaa jedhan. Daawit akka kanatti haadha manaa lammaffaa fuudhe. Waaqayyo nu gargaaru. Namni ati gargaarte yeroo deebi'e sin beeku sin jedhu sin haasisa. So social lifein obbolummaa Qaayiliif Abeel wal filatanii wajjin aarsaa dhiyeessan miidhaa fide. Fakkeenyaaf achuma lammaffaa irratti seera uumamaa boqonnaa 11:6 naa dubbista. Ijoolleen Addaam afaan tokko ta'anii qomoo tokko ta'anii yaada tokko godhatanii walii galan. Namatti hin tolu. Qomoon isaanii tokko, afaan isaanii tokko, yaadni isaanii tokko. Hibirati hin jirre. Hibirati akka hin argamne. Afaan tokko dubbatanii yaada tokko dubbatanii waan tokko irratti gaafa walii galan namatti hin tolu jedhan. Namatti hin tolu. Jarri kun garuu tokkummaa kana maaliif godhatan? Mee lakkoofsa 6 dubbisa. Inni kunoo isaan saba tokko hundumtii isaanis afaan tokkicha dubbatu. Kun wanta isaan hojjechuuf jiran keessaa isa jalqabaati. Egaa wanta isaan hojjechuuf yaadaa qaban keessaa tokko illee kan isaan biraa ga'uu dadhaban hin jiru. Jarri kun hawaasummaa tokkoon, qomoo tokkoon, afaan tokkoon gaafa ka'an akkani namatti tolu. Garuu jarri kun maal godhan? Jal'ina irratti walii galan. Warri iddoo adda addaa turtanii dur abbootiin macaafa isin barsiisanii dhanneen tala Waaqayyoo fuuna jedhanii xuubiis ijaaraniidha. Macaafi immoo kan inni jedhu dhannee Waaqa bira geenya jedhanii ka'aniidha. Isa booddee Waaqayyo maal jedhee gadi bu'een tokkummaa isaanii ilaalaa jedhe. Gadi bu'eetan tokkummaan isaanii kun tokkummaa uumaniiru. Social life hawaasummaan isaanii gaariidha. Garuu maal hojjechuuf jiru? Gaafa gadi bu'u jarri ol baatee hamma dandeessu teessumarraa Waaqayyoon fuuchuuf waan yaalte fakkaatti. Isa booddee Waaqayyo gad dhufee tokkummaa keessanitti waliin galu isinan diigaa jedhe. Waaqayyo akkas nuun hin jedhin. Ameen. Isinan diigaa. Baambeliin sin godha. Baambel jechuun waliin makamu. Waliinan sin makaa jedhe. Achumaan akkuma jiranitti afaan garaa garaa dubbatanii walii galuu dadhabanii xuubii tuuluu hintsaa ijaaraa jiran sanas achumatti dhaabanii tokkummaan isaanii diinummaa isaanii ta'e. Jarri kun kan isaan walii wajjin walii galanii tokkummaa hawaasummaa ijaaruu jalqaban jal'inatti. Jal'inatti walii galanii. Yeroo baay'ee isiniin kan miidhu maannoo jettan jal'inaan walii galuudha. Hafuurri jal'inaan walii galu isinirraa harkutamu. Amiin jettanii. Nama tokko gaafa wajjin social life uumtu namni sun jal'ina qaba taanaan ati jal'aa mataata. Namni sun hin hata taanaan ati isaatu jalqabda. Namni sun hin soba taanaan sobuu jalqabda. Inni nama reeba ta'a ati nama reebuu jalqabda. Ituun beekin sitti dhufa. Utuman beekin keessa galta. Goddanyaa kee ta'e ati nuddoo ta'e tun jaallattima dhugaatii hidhatta. Yeroo akkasitti gadi bu'ee isaan ilaalu Waaqayyo jarri kun waan gaariirra jira wanta ta'eef tokkummaan jara kanaa totaalii bittinnaa'uu qaba. Waliin ishee makee inni sun achi galagalee afaan Tigiriffaa ta'u Oromiffaa ta'u wanti beekamu hin jiru Ingiliffaa ta'u walii galuu dadhaban maqaa. Waluu bataree afaan tokko biyya tokko saba tokko qomoo tokko tokkummaan isaanii garuu kan isaatti walii galan jal'ina irratti. Waan nama dhibu oksijiinii tokkoo fi haayidiroojiinii 2 yoo walitti hidhaatan bishaan argattu. Mitire? Echitu oola mitire? Miti jedhan yoo walitti hidhaatan bishaan argattu. Yoo gargar baaftan garuu abidda argattu. Asin jirtanii? Haayidiroojiinii oksijiinii yoo gargar baaftan haayidiroojiinii jira miti yeroo ilkaan sin dhukkuba keetti lulluqqattan tokko jiru. Ituu afaanitti qabatte usi xaaxessan
oksijiinii immoo ittiin waa gubu gaafa gargar ba'an. Jarri kun haayidroojiinii fi oksijiinii ta'anii yeroo walitti dhufan bishaan dhugaatii H2O ni kenna. Tokkummaan keenya yeroo hundumaa waan gaarii hojjechuu yoo ta'e milkoofna. Ameen. Hamaadha yoo ta'e garuu Waaqayyotu walitti nu neeqa. Iyyaasuu, Musee, Uur, Ibraahim jarri kun arfan gaafa dachaa Kebroonitti lolli hamaa ta'e tokkummaa tokko uuman. Maali jennaan Iyyaasuu ati silumaa ajajaa waraanaati ma lola lolii. Museen immoo Waaqa dubbisaa harka isaa ola fuudhu nummoo harka Musee qabnaa jedhan. As keessatti hojii salphaan dhaabatanii harka achi ol kaasuudha. Iyyaasuun immoo lola cimaadhaan lola. Yeroo kana sa'aatii 24 fi daqiiqaa 45 sekendii 15 aduun dhaabatte. Tokkummaa akkasitti walii gala Waaqayyo. Garuu jarri kun biyya balleessinaa namoota balleessinaa yoo jedhan isaan diiga Waaqayyo. Gooftaan nu haa gargaaru. Namoota baay'ee kan miidhu yeroo tokkummaa keessa galtan jal'inatti walii galu. So jal'ina keessaa miidhaan isin tokkummaa irraa argattanii tokko jal'inatti yeroo walii galtanidha. Fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti tokkummaa keessaa baay'ee Waaqayyo. Waaqayyo akkas nuun hin jedhin. Ameen. Tokkummaa keessaa baay'ee kophaatti naa baay'ee sin barbaada. Lakkoofsa 1. Biyya kee keessa, maatii abbaa keetii keessa, qomoo keessa jirtu keessaa baay'ee jedhe. Social life keessaa baay'ee. Wanti Waaqayyo Abrahaamiin gorse kun tokkummaan oo gaariidha maaliif keessaa baay'ee jedhe. Tokkummaa jal'ootaa keessaa si haa baasu Waaqayyo. Nama si harka naa qabitti naa himime tokkummaa jal'ootaa keessaa si haa baasu Waaqayyo jedhin. Na dubbisu. Ilaali. Amma hedheenaan nama guddaan si godhaa jedhe. Waaqoo nama guddaa si naa godha. Nama guddaan si godhaa. Hin bal'attaa. Akka urjii samaayii baay'attaa. Garuu maaltu barbaachisa jennaan amma tokkummaa keessa jirtu kana keessaa bahuudha jedhe. Uur biyyi kaallotaa Iraan har'aati. Iraan har'aa kanatti abbaan Abrahaam fa'aa biyya kaallotaatti maal gochaa turanii? Waaqi bara Abrahaam biyya kaallotaatti beekamu Shaadaayi waaqa tolfamtuudha. Shaadaayi jechuun waaqa waa dandeessu jechuudha. Warri biyya kaallotaa kanaan bulu tokkummaadhaan Shaadaayin waaqeffatu. Waaqayyo garuu gaafa Abrahaamitti mul'ate waggaa dheeraa booddee an El Shaadaayidha jedhe. Ameen. Biyya Shaadaawummaan waaqeffatamu El Shaadaawummaan hafe. Shaadaayi. Biyya kana keessatti tokkummaa kanaan jiraachuu kee mannaa kophaatti naa ba'uu kee wayyaa jedhe. Na dubbisime. Waaqayyo gaaf tokko Abrahaamiin biyya kee keessaa, lammii kee keessaa, maatii abbaa kee keessaa ba'iitii gara biyya ani si agarsiisu dhaqi. Ameen. Ba'iitii. Tokkummaa jibbamuu maaliif isa baase? Ba'ii biyya kee keessaa, lammii keetii keessaa. Inni kan biraa maatii abbaa keetii keessaa. Ormaa miti kun. Yeroo tokko tokkummaa uumtanii waaqatti hin tolu yoo ta'e. Baay'ee tokkummaa akkasii keessaa ba'uun warra wajjin dhuddu warra wajjin nyaattu tokkummaa isaanii gadhiisuun tokkummaan abidda si buusu tokkummaan si balleessu tokkummaan si cabsu gatii hin qabu. Ameen. Ameen jettanii. Mee macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 3 ilaala. Macaafa moototaa kana irratti boqonnaan inni duraa boqonnaan 3 akkasuma inni lammaffaa boqonnaa 7 waa'ee social life dudda duubisaa backgroundin isaa hammeenya qabu tokko haasa'a. Waaqayyo irraa si naa hiiku. Lakki ameen jedhadha. Nama si harka naa qabiiti waama si miidhu kanarraa Waaqayyo si haa hiiku. Siif hin milkaa'in immoo
Godanyummaa hamaan sun siif hin milkaa'e. Amiin hin jettaniif. Mee macaafa moototaa isa duraa irratti waa magaraa asinyaa tokkotu jira. Lakkoofsa 16 irraa ka'aa dubbisaamee macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 3 16 hanga 24tti. Obbolaa lamatu jiru, obbolaa durbaati. Waliin mari'atanii sooshaal laayifii wajjin uumnaa jedhanitis gudi. Sooshaal laayifii wajjin uumnaa, mana wajjin kireeffannaa, mana tokkotti gallaa, mana tokko bullaa. Hojiin keenyas fiildiin keenyas tokko, wajjin baanaa, wajjin hojjennaa, wajjin galla. Namatti hin tolu? Tokkummaan humna. Namatti tola. Jarri kun lachuu hojiin isaanii ejjanii jiraachuudha. Fiildiin isaaniis tokko. Hojii isaanii wajjin ba'u, wajjin galu, of gurguranii jiraatu. Deebi'anii mana kireeffatanii, wajjin bulu, wajjin ka'u. Qursii wajjin nyaatu, misaa wajjin nyaatu. Tokkummaan isaanii kun gaariidha. Guyyaa tokko garuu qoricha adda addaa waan hin fayyadamneef garaatti hafe lachuu hin da'an. Lachuu garaagarummaa guyyoota muraasaatti da'anii isa booddee sila sigaa jireenya gadhiisii waan jiraataniif hirriba keessatu gangalattuu isheen tokko micaarra ciiftee ajjeefte. Eeguma ajjeefte iyyuu Micaa kooddoo hin jenne duusaa gaafa barturattee ishee wajjin sooshaal laayifii uumte sana jalaa micaa jiraa fuutee du'aa jala keessa jiraa fudhattee hidhattee lafte. Daa dubbisime garaas nyaata. Harka ol naa fuudhame. Warra si wajjin tokkummaa uumanii du'aa siif abjootan harkutaman. Ameen. Lakkamiin jedhadhaa. Ameen. Maxxammatti foonoo. Gifadhaan. Gaaf tokko dubartoonni ejjitoonni lama gara Solomoon mootichaa dhufanii fuula isaa dura dhaabbatan. Isaan lammaan keessaa isheen tokko mootichaan, yaa gooftaa koo aniif dubartiin kun mana tokko keessa jiran. Utuu waliin wajjin jirruu ani mucaa dhiiraa nan da'e. Mucaan koo dhalatee gaafa guyyaa sadaffaa dubartiin kunis immoo hin deesse. Manicha keessaa nuyi lamaan malee namni kan biraan hin turre. Dubartiin kun hirriba keessa mucaa ishee irra waan ciifteef mucicha ishee duraa hin du'e. Ani garbittiin kee hirriba keessa utuun jiru dubartiin kun halkan walakkaa kaatee mucaa koo ana bukkeetii fudhattee iddoo ishee ciibsitee mucaa ishee isa du'aa immoo fiddee garaa koo jala geesse. Ganama dammaqee mucaa koo harma hoosifachuudhaaf yommuun jedhu mucichi du'aa ta'uu isaa nan arge. Erga ifees hubadhee ilaaleen akka inni mucaa koo hin ta'in baree jette. Dubartiin isheen kaan immoo deebiftee lakki mucaan inni fayyaan kan kootii inni du'aan immoo kan keetii jette. Dubartiin isheen jalqabaa waa'ee mucichaa dubbatte immoo cimsitee lakki mucaan inni du'aan kan keetii inni fayyaan immoo kan kootii jette. Akkasitti dubartoonni kun fuula mootichaa duratti walitti hin falman. Kana irratti Solomoon mootichi isheen kun mucaa koo isa fayyaadha, kan kee immoo isa du'aadha jetti. Isheen sunis mucaa koo isa fayyaadha, kan kee immoo isa du'aadha jetti. Waan ta'eef egaa billaa anaaf fidaa jedhe. Achumaanis billaa hin fidaniif. Mootichi itti fufee mucaa isa fayyaa iddoo lamatti gargar babbaqaqsaatii walakkaa gar tokko ishee kaanaaf, walakkaa gar tokko immoo ishee sanaaf kennaa jedhe. In abboome. Yommus dubartittiin immoo mucaan ishee fayyaa jiru sun naatee mar'ummaan ishee waan raafameef mootichaan, yaa gooftaa koo mucichi isa fayyaa kana isheedhaaf kenni malee adaraa hin ajjeesin jette. Isheen kaan garuu mucichi anaaf siifis akka hin taanetti iddoo lamatti gargar baqaqfamu jette. Mootichi immoo deebisee dubartiin isheen jalqabaa waa'ee mucichaa dubbatte dhuguma haadha isaa waan taateef mucaa isa fayyaa kana isheedhaaf kennaa malee hin ajjeesinaa jedhe. Ameen. Ilaalaa. Wajjin baanaa, wajjin gallaa, wajjin qursii walitti awwaaxxaannee nyaannara dubbiin wal salphimnaa miti. Dhummi isaanii garuu akkas ta'e. Hiriyaa du'aaf si barbaadu jiraan moo si saamu wajjin tokkummaa yoo uumte bu'aan kee maali? Atti naarii naannoo darbe nama
yeroo namni maalii barsiisee nama baay'ee miidhaginaa godhe nama na jibbisiifteedhan nama hin jibbinaa jaalladha garuu xinaatiidha kun riisarchiidha kun walitti waaxaannee qursii nyaannaa nama wantichi wal salphifnaadha mee hokee macaa moototaa salamaa boqonnaa ja'a molaala macaa moototaa salamaffaa boqonnaa ja'a 24 kaasee hanga 31tti isaan kunis namatti tolu bara beelaa bara hamaan sun dhufe waa irratti walii galan barri beelaa hamaadha wanta ta'eef walii wajjin kadhannaa walii wajjin waan jiru nyaannaa walii wajjin jiraannaa baay'ee agreementii guddaa geggeessan namoonni kun boqonnaa ja'a kana ilaaltan Ben Hadiidi yeroo rakkina hamaa ta'e beelli hamaan biyya Ben Hadiidi kaasee hamma Samaariyaatti dhufe kanatti riyaadhaa walii wajjin guyyaa tokko ta'anii kottumee achi baane waa mari'annaa maanennaan beelli hammaateera atis dhala qabdaa anis dhalan qabaa du'uu keenyarraa niifati wanta jennutti walii galla wanta ta'eefi har'a micaa kee qalin nyaannaa bori mokan koo nyaannaa itti godhanyummaadhaaf sooshaal laayifii dabarra walii galanii micaa qalatu akkana ettee gadi fuutee micaa ishee goddanyaa dhakaa waan goddanyaan jedhe godhuudha wanta ta'eef gadi fuutee micaa qaltee harruustoo isaa nyaatanii fixanii moromtaa gaafasa kana lafee sees maarikii waxiisaas fixan addoo yeetteennan fiqir friend akkuma jette godhi gaa'innan kil jetteetti kofalte harka duwwaatti si hambisuufan sitti hidhadhe malee maaliifan micaa koo qalaa jette attam goota gaa isa baagelitta poolisiin naqan hin jiru biyyi beelaa jira kil jetteetti kofalte harka duwwaatti si hambisuufan si wajjin sooshaal laayifii uume innaatanii wal shakkitanii dheeraa illee dinaalifise namatu galagaggalee wal ilaale takka turee garuu Ben Hadaad mootiin Sooriyaa loltoota isaa hundumaa walitti qabatee ol ba'ee mandara Samaariyaatti marse mandarattiin akkuma marfamteen waan turteef guddaa beelofte mataan harree tokko meetii akka kiiloogiraamii tokko miijanuun udaan gugee akka ruubii liitirii meetii akka giraamii 55 miijanuun hamma baasutti ga'e gaaf tokko mootiin Israa'el dallaa dhagaa mandarichaa irra darbaa utuu jiru dubartiin tokko sagalee ishee ol fudhattee yaa gooftaa koo yaa mootii na gargaari jette inni deebisee ani oobdii midhaanii moo yookiis iddoo cuunfaa wayiniin qabaree Waaqayyoo si gargaaruu dhaabaate eessaa fuudheen si gargaaruree jedheen itti fufees rakkinni kee maalii jedhee ishee gaafate isheen immoo deebiftee dubartiin kun har'a ilma koo fidii in nyaannaa dubartiin kun har'a ilma kee fidii in nyaannaa bor immoo ilma koo nyaannaa naan jette kanarratti ilma koo affeellee nyaanne boromtaa isaan immoo ilma kee fidi kaa in nyaannaa nan jedheen isheen garuu ilma ishee in dhoksite jette walii wajjin hidhannaa walii wajjin guddannaa walii wajjin hojjennaa kanaaf xinaatiin barbaachisiisa nyaadhaa jiraatan Yesuus Kiristoos ameen waan baay'ee ulfaataadha amma waan hamaa dabar dhala kee qaltee suma nyaachifte waaqa miti hiriyaa goddanyaa kanati wajjin sooshaal laayifii uumteedha miidhaa isaati kun maal goota gadi baatee iyyiteem maaloo yaa nama waaqayyoo na gargaari ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የሚመጣው ልጁ እኮ ሞቷል ተበልቷል በቃ አለቀ ኛታሜር በር ከንሼ ባተቴ ጅርቲ ከንሰና ኛት ይሩባይ አያነስ ተኤ ዲበታ ሲትደተኒ ኛቱ ዲበታ ኬስ ሲትደተኒ ኛቱ አያነ ኬስ ሙላታ ኬስ tokkoffaarratti kan agartan irra ciifti ajjeefti asitti molaaltan qalchiftee nyaachifte kun hunduu sooshaal laayifiidhaan walitti dhufuufi waan biraa tokko hin jiru warrati itti hidhattu warrati wajjin sooshaal laayifii hawaasummaa uumtu
eenyuun akka ta'an amma hin beeknetti bu'aa isaarra miidhaa isaa isinitti baay'ata. Namoonni baay'een geggeessitoota malee galmaan sin ga'ani. Yesuus Kiristoos fannoo baattatee gara Golgootaa dhaqe. Miti jedhan. Namichi tokko yoo dhufee fannoo hin baanne? Hin baanne fannoo. Fannoo baatee namichi mana isaatti galee moo dhaqee fannifame? Abbaa fannootti deebisee hin galee kara deemaa dabarra. Abbaan fannoo ganama fudhatee mana fannifamuuf ka'ee dhaqee xumurate. Kara deemaan garuu abbaa isaatti deebisee sokke. Yeroo baay'ee kara deemaan keenya akkasi karaatti nu biraa deebi'a. Hamma dhumaattis ba'aa keenya nuuf hin baatu. Hamma dhumaattis nuuf hin obsu. Hin deebi'a. Waaqayyo nu gargaara. Fannoo keessa, amala keessa, ayyaana keessa kan baattachuun malu si qofa. Kanaaf Yesuus fannoo isaa deebisee harkaa fudhate. Namichitti achi buttee galte uummata buraayyuu taate. Baay'een keessan achi butaadha malee galman geessan. Fannoo baachuun ishee hin hafne hin xumurre immoo hin galte. Yoo na galtee dudda qaqqabatti akkam ta'antee fannoo isheetti teessi. Yeroo baay'ee akka isin hin xumurtani garuu hoduu galchitan akkuma namitti fannoo baattee karaatti deebitee gala. Gooftaan nu haa gargaaru. Miidhaan isaa kana bu'aa hawaasummaa kutaa 20ffaa torbanitti deebina. Ol kaanee kadhanna.